argeetu mucattiin shaganaa dheengadda wanna Dubaay waggaa lama deettee galtee haadhaanillee maaleesh subhaanallah ganama ka nyaattu laslaasa buskuutiin harkabuu diddee xoroshoo dhiyaachuu diddee waan jiitu gara sigoo keenyaa dhennee ittiin deemnee diddee kophee dheeraa kana uffattee kun orroo abbaa nageessoo keessa deemtee achi lutti milixxee kuftee dheengadda achi baannee gallee. Ashwi. Hi. Come. Nagaya. Hi. Afamaro beti. Akkana nazingori. Faya. በእናትሽ ባልጅነት የጠፋች እህት አለች። ባለፈው እኔና አንቺ ስንጫወት ቤተሰብ ሁሉ ደውሎ ያቺ እኮ የአንተ እህት ናት፣ ባልጅነት ነው ጠፋችብን፣ ቁጥሯን ፈልጊ። እንደውም አንቺ ቁጥር ልጥሽ ግርግሪን ኩን ኦሮሞ ካምቢራን ይላለቱ ግርግሪን ኩን ኦሮሞ ፍንፍኔ ኬሰ ጅራቱ ቆፈላለ ማሊዳ እንዴ ማሊዳ ወልሃመቹ በር አዳ ጎደቻጂ ፎና አዳኩ እመማ በቃ እንዴ ሻይፋ ወልቀጠርቴ ቁጥም አካ ነጋዳ ነጋ ወልጋፈቶ ቶንፊ አንተ እንትና አርጊታ አንተ እንትና ፍንቲና አንተ ማሊዳ አማ ባይዚ ፍንፍኔ ኦሮሞን ፍንፍኔ ኬሰ ጅራቱ ኦሮሞን ባይነ ለኮፍሳ ቆፋ ነው ቶንታይ ሚቀኝነት ወላመቹ ጣኒስ ተኮፋ ወቺሲሱ ሆጀቻል ማሊዳ ማወላመቱ ማወሊረቲ ናፍቱ አቲስ ከንኬኛት ኢኒስ ከንሳኛት ሲፊስ ዋቀዮከን ኢሰፊስ ዋቀዮከን ጉዲኖ ቦሌሰኬቲ ማሊፊ ናፍታ ዶጉ ማሊዳ ማንዲስተን ወላመቹ ወሊረቲ ናፉ ርግሪድ ኢሳፎና ደጎ እንደበረ barbaadan deeggaruu mirga qabdan waan barbaadanis jaalachuu mirga qabdan oromoo miskiina keenya kana kan mormi isaa kutamaa jiru kan beelaa jiru kan rakkataa jiru kan lafee isaa buqqaa jiru kan manni irratti gubataa jiru kana bira oromoo dhalataa oromoo taatee arra yoo ummata kanaaf hin dirmatiin saba kee kanaaf yoo hin dirmatiin eenyummaatu dursa garaa hin dursina eenyummaa dursaa bakka jirtanitti saba keessaniif dirmadha arra 4 kiiloo keessa maqaa abbaa gadaa himattanii teessanii saba warra ficcisiisaa jirtan seenaa jalaa hin baatan seenaan nama waan nagaa hojjete qofa osoo hin ta'in nama gocha badaa raawwatellee ni yaadatti waan ta'eef arra saba keessan bira dhaabbadha oromoo hin ficcisiisina oromoo hin ajeesina oromoon biyya ijaare malee biyya hin diine jiha caaluu hundeessaan warra biyya diigaa jiru dhiistanii warra biyya ijaaru jiru garuu ficcisiisuun sirrii miti. አማራ ምን ይፈልጋል መሰለክ? አማራ ምን ይፈልጋል? ጀግና ሁሌ እየፈሳም እየቀዘነም ጀግና እንድትለው ይፈልጋል። እኔ ደግሞ ጀግንነት ሳይሰራ ጀግና ነው። ጀግና በዚህን ሰዓት ኦሮሞ ነው ወደድክ ጠላክ እያፈሳ ነው በተግባር ጀባ ኦሮሞ ዮዱማቲን ኦሮሞ ለይሳን ቁቁባት የሮ ሂሪያን ኢሳኒ ጥቃቱ ከና ሙከትነቁ ቀበንቱረ ሀሬ ነገሩ ኦቪዲዮን Obidio fi diri fombo yenyate tak hinafan beitu onne miti somban qabdu gidera katte dibamte ango ke sawal bafte qofa sabbonumman minamten gotuman itti dagayam bazi gudayin batam warra balasitani kanatti azinyallo sababa goratari sina hiriyan kezan gide wuch agaritti Amerika biye demokrasi kezatti hududu bademani kamera warabat isim biye keza ber yo tiqate berran jala ujala aru qabdan ture borwatin le Amerika remte kan mat tiqat sena politika ala yibati god gan ensi warab baba fishanti vide politika bishana fide kato politika ala yirachi warab gemi tawatanjir moda dofta ishi gan ensi warab dina jala sini gale luga rabbit hagazini arrafamu sanib silara opidio na ngoro jirtu yo tiqate wan bira wan goturabde beran jara vinnaji rakabte ujala ariu qabdi jechu ganda kabajan qam ganda sare ummata harkarra nyaate nama nyaatu amara jechun ummata kadit ummata harkarra nyaate si wajji nyaate si nyaatu ግማታሚ ኡመተ ገለተን በይኔ በጣም ያታልብና ፖለቲካ ከሰኒ ዮ ኢፋቲ ዋጎዱን ኢሲን ደበረዩ ዮ ጥቃቴ ዝናሽ ራካብተኒ በረን ከሰን ከረ ጎንደር ሸኛኡን የሮን ስራ አጣቱ ረጀቹ
carraa jarri irraa bayan san miskiina Oromoo meeqatu argata jechuu sila algaa babbareeda nadhoon Amaaraa irraa raftu sun kunuun sila bar qabsu tokko bilisummaa tokko bar በጣም ያሳዝናል ጋጋው ጅሩ ዲሲት ሰጥባታ ማና ቡናቲት ቆይ ታከላን ብሪን ቀቡ ማልጎራ ማና ከሲቲ ቆይ ዚ ወሪዝ ባለስልጣን ይኩን በከተ ዲቆ ማልጎታን በእናታችሁ ሸሚዳ የወከ ጥራ ቲክቶክ ይቀባተን ኦፒዲዮን ጊዜ ብይ አላባተን በከ ምስኪን ኦልን አሜሪካ ከዛ ለምስኪን ጅራባ ፈረንጂን የትንጅርቲ ባረኩም ኢትዮጵያ ብየ ፈረንጂ እና ፈረንጂ ጉቱ ቱጃር ሳያን ይጀር አይ ጭንቅላት ማፊ ወሮ ኦፒዲዮን ማልጎራን በከ ከቲቲ በከ ጉርጉዳ በከ ስታንዳርድ ይሳይ ገተንደቀኒ በከ ባለስልጣን ይመኑ ታየቡና ብሪሻኔ ዱጋ ከነደረዲ ወላሂ ጫፌንቶ ጫፌፊ ነዚር ኑራቶ ኮፋና አጅት ነዚር ኑራቲ ጫፌ ከነ ፋላላ መጀር አማምቲ ዘመነ ከነ ጠባሽ ኖላኒ ነዚር ቢየገለዩ ጫፌ ከነ አማም ፌስቡክ አረቲ ወርግታን ጫፌ ላይቭ ጊዜ ወራብ ሃሳይ ጊዜ ጎሮሮን ጎጎይደ ማኪና ከነ ጎሬቱማ ካፕቺኖ ከነ ኦሶት አርጊቱ እንግሊዝ ፈዋጥ ቆተ ካሳዬ ካፕቺኖ ዴራ tokko ajajata achuma beerri kenna ujoolleen biyya faranji biyya arabaa jiranii fi biyya keessa jiran kun gorora yaatan raachooti tiriidantii keenya ati siin dubartii tokkoof qofaaf kennuun oromoof kisaaraadha akka sabaatti nuusii qabna ati haadha manaa 11 fuudheedhamee abbaa gadaan oromoo naayyameerana so ani maalan yaade gand Oromoo 11 keessa ganda tokko keessa tokko fuudha tokkummaa Oromoof akka fayyaduuf ani cinni koos fiqiriin koos qabsoodha kan tokkummaa Oromoof akka ta'uuf ganda Oromoo keessaa hunduma keessaan tokko fuudha Arsii keessaa tokko Harargee keessaa tokko Wallaggarraa tokko Shawarraa tokko Gujiirraa tokko Baaleerraa tokko akka naayyameera bakka raachooti tiriidantiidha akka qabsoo Oromoof tolutti akka tokkummaa Oromoo cimsutti ganda hundarraa tokko inna ani dubartii tokko faana yeroo naansa raachuu gantu naan hin jedhina naayyameera hindiirraas tokko dippiloomaasiidhaan immoo ishi akkasi dubbiin ishi hindiirraas tokko dippiloomaasii esti amma dubartoota esti arsii raasti dubartoota arsii ra ana jettan esti natti arsii ra maratasti esti arsii merre arsii ana ka etti kokeef ana esti meka esti ana uwe gollalu keessani mo Ollolo keessani jaaluun jirti dhiifam arsirraa qabameera dhiifam jaaluun ara yadde dhufte ko arsirraa qabameera dhiifama naa godhe irraanfadhe arsirraa qabameera shi dhiifam dogeettu kame arsirraa qabameera dhiifama naa godha shawarra amma taraka jawadi amma taranka jawadi isti shawarra ana malumafu Yeah, tell me. Everybody's commenting me down. That guy saying I was rude. I was just sitting and he fucked my mind. He pissed me off. I was in such a good mood. You know what, Rachu? I never danced for anyone. You know Yusuf? I used to play matches with Yusuf. His lead is like 1 lakh, 2 lakh like this. I never did dance, never ever. And I was doing. For like, I'm enjoying your company. But that guy, I don't know. What's his problem actually? He fucked my mind. Now, what do you want to say? Tell me. Tell me. Yalla, tell me. What? Tell me. What? Why are you laughing?
Not laughing. Shut up. Baby, calm down. Calm down. Yeah, guys, मेरी शादी होने वाली राजू से please समझ जाना. Raju, how many kids you want? Actually, tell me. I'll prepare myself. I'm ready for 3. I need 12. 12? Valagina. I'm very slim. Sorry, I can't make 12. Guys, he's asking for 12. Seriously? Seriously? 12 बच्चे राजू पागल हो तुम? 12 बच्चे चाहिए तुम्हें? Biyya jarmii san biyya jarmii san deemuu fedha. Biyyi jarmii kam isa? Biyya Jarmanii? Biyya Jaarfan. Takka tuqii sammaan banatinaami. Takka tuqii maalin? TikTokii. Isiidha maanama. Baraadha mana kiyyaa isii yookaan dirree azaabatti bitatan yookaan dirree jaannatatti bitatan yaa. Akkamitti jaannataa fi azaabni achirra jira? Achirra jira. Maa namni keenya achi keessa baay'ee jedhan amma qabaleen keenya kuni faa achi keessa jira jedhan. Qabaleen. Ganda jechuun. Gandaa miti qabalee. Qabaleen kuni afaan Oromooti. Asli afaan Oromoo. Ana lasan jechuudha yoom jaandide yoom manni Oromoo na gargaaruudha jennaan intalli maraattuudha jette nama na gargaaruudha jedhe meeqayyuun narraa deebiste jechuudha sinii galte akka hin deemee jaadha gooti deemee laallee ganna godhe niitii kana jechuudha ani wallaahi sodaadhuun qaxxataa dhuftu amma jechuudha rabbiin kiyya shaayid akka niitii jaadha gooti duun laalin akka ati kiyya addunyaarraa baqattu kan godhe isheedha niitii saree kana jechuudha. Niitii nama fakkaattu kana jechuudha. An nama tokko hin qabu. Ani eenyuun iyyuu hin qabu. An qarshii hin qabu. Firas hin qabu kana keessa. Ijoolleen aanaa kooti iyyuu hin jiranu kana keessa sinitti himaati. Garuu kan kanaan ani isheen waa hunda qabdi. Obbolaa qabdi. Fira qabdi as keessaa sinii galtee. Birrii qabdi. Poolisiyootaan maaliin wal beektu. An garuu kun dantaa koo miti. Maaf jennaan ana haadha kiyya yoo miliyoona meeqa kaffalee guyyaa tokko nan laala yoon jedhe argachuun hin danda'u. Beektu miti kan. Haati kiyya akkasiin yaade adaraa ilmoo konaan jettetti akkasiin biyya addunyaarraa boqottu kan godhanii itti salphoo kana jechuudha. Wallaahi aziim. Yoo dhugaa isheen nama taate jechuudha. Har'a dhuftee waan fe'een irratti goote. Yoo dhugaa isheen nama qarshii qabus taate har'a poolisiin natti argite waan na ta'e ani boota ጓደኞota kootiin jiraan jechuudha hojii hojjetaa hin jiru. Beekti jechuudha. Haa dhuftu qaxxataa. Niitii mortuu kana jechuudha. Jaadha kiyyaatuun akkan ituun hin argin haati kiyya na jalaa boqottu kan godhe. Birri 2,000 inni kennitti kenneyyuu 100 kennitu. Itu kaashiidhuma birrii sana naa kennitee naan tikkeetti kutadhe galee silaa haadha kiyya argeera guyyaa tokkoofiyyuu. Miskiina haadha miskiinaati jettu immoo. Ani haadha miskiinummaa karamte akka ta'e hin beeku ani. Sijin beekamti dhaadde miidiyaa irratti afaan toltu. Nama afaan tole namni kahiriisee abar. Laa namni afaan tolu namni beekamtiidhaafi namni na ajajuudhaafi bar. Inni galte namni na ajajuudhaaf inni godhamuuf inni rabbiif jecha godhamuuf inni nama zollomaanu tokko miti isinii galtee. Ayyoo engadaate duuti har'a akkam tafaan bantu jechuu dandeessi garuu akka ni jaadha kiyya deemee ilaalle kan na godheef kan mikniyaata ta'e isheedha. Ani gubaan kiyya isheedha yoomiyyuu taanaan akka naadha kan koo dhabu akka naadha jaadha kootiituun argina haati kiyya addunyaarraa boqottu kan godhe biiftuu faashin bas kiyyaayyuu wanna tokko irraan qabu anaafin jechuudha inni horiidha akkatti oofama annan beekani ana wada tokko jira era sirriittan beekani isa wanna kana hunda kan qoraatti natti godhe mucaayyuu narratti jallise kan maal kafaltaaf kan wanna isheen jettu sagalee isheen jettu hundayyuu jechuudha dhaggeeffadheen jira nama dhaggeeffates natti himee jira jechuudha akka mucaan jallatu yookaan godhe isheedha narraa qabdi jedhee haasaa ture.
hubadhu sittanii maa jaalalaan jaalala bitu malee jaalalaan qarshii hin bitanii nama jaalala dhugaa beektu viidiyoo kana biran dabarsatiin dhaggeeffadhu hanga dhumaatti haadha manaa fi abbaa manaatu jira isaanis baay'ee wal jaallatu. Guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko haati manaa isaa abbaa manaa isheetiin kanan dhabe abbaa manaa kiyya jettee isa rakkiftee isa cinqitee hin beektu ture. Garuu guyyaa tokko akka carraa ta'eetu rifeensi ishee baay'ee dheeraa ture. Otoo filachaa jirtutti baay'ee ishee dhukkube gogaa waan tureef dibata hin qabdu turte. Isheenis as deebitee abbaa manaa kiyya rifeensi kiyya dibata na barbaachisee jira dibata na bitii ittiin jette. Abbaan manaas akka kana jedhe. Waa'een moofa'uu qobee kiyyaayyuu baay'ee na aarsaa jira qiyyaaree hin qabu jedhee deebisee fi isheenis isi abbaa manaa kiyyaa guyyaa tokko nuu dabartii hin aariin jette. Innis ganamaa hirribaatii kadhee hojii barbaaddachuuf manaatii bahee qajeele. Otoo deemaa jiruuti caammaan inni qabu suni lamatti baatee harkaa citte. Innis warra caammaa moofaa bitanitti ol goree caammaa sana gurgureetu haadha manaa isaaf dibata rifeensa isheef ta'u bitee gara manaatti deebite. Haati manaa isaas gaafuma abbaan manaa ishee manaatii ba'u rifeensi ishee baay'ee dheeraa waan tureefi mana rifeensaa deemtee rifeensa isheerraa gaggabaabsiteetu irraa warra rifeensa bitanitti gurgurteetu abbaa manaa isheef caammaa yookaan qobee bittee fi gara manaatti deebite. Abbaan manaa ishee haadha manaa kiyyaa kootu elekinoo dibata rifeensa keef ta'u caammaan koo gargar cittee jennaan gurgureen sii bitee dhufe dibata rifeensa kee jedhee gaafa kennuufiif jedhu rifeensi ishee gaggabaabaa ture. Haadha manaa kiyyaa rifeensa keessa geessitee anoo dibata sii bitee dhufe jedhee ishee gaafate. Isheenis anis rifeensa koorraa gaggabaabsee elekinoo caammaa sii bitee dhufee jetteetu caammaa sana itti agarsiiste. Lamaanuu boo'ichaan walitti gaggabanii wal qabatanii boo'uu jalqabanii. Ilaame obboleessa kiyyaa obboleettii kiyyaa qabeenya ilaaltee deemta yoo ta'e qabeenyi fixeensa ganamaati argameetu dhabama. Jaalalaan jaalala bitu malee jaalalaan qarshii hin bitanii lakkisin goyyomsiinii wanti har'aa bibilli jedhee sitti addaatee sitti argamu. Kanuma siin jechuu barbaadeen viidiyoon kun yoo sitti tole sheer gootee obboleessa kee obboleettii kee biraan ga'uu hin dagatiin. Hangamiyyuu hiyyeessas ta'e sooressas ta'e jaalalatu jaalalaa akka bitu hin dagatiin siin jechuma barbaadeen gala. Gootota Oromoo kana fa'aa keessaa eenyuun fa beektu? Hacaaluu Hacaaluu hojjete isaan anis ergamoota baay'ifadhe isaan hojjete. Hacaaluu kana baay'ee jaallatta. Maanni inni silaa uumaan balleessan lafaa kaanitti immoo إذا الجمود بايفتني ما جت. الشمار كفون المال رومو هندم تكيسن وجادا. ركو شمرن رومو رجاج وجادا. ركو شمرن رومو رجاج ركون باي وانا مقدسي في وانا مريبسودا. كنوتي أصو ماتي كين جيرا أو هن جيرا جت بينا ما كيس أصو لقى في وجادا. نمني توكو أبدا كانني باوف كروراف با وان كرور فتقل مانجا جل با. قرو نموني توكو مو ميديا كان رتي. Shamarran arrabsuudhaan kan beekaman jechaadha. Maaliif waan isin keessa jirtuu fi akkasiin itti jirtu rabbiin malee namni beeku hin jiru jechaadha. Yoo isin miidiyaa kanarratti baatee kolfitee taphattu waanuma isin bakka itti tole isin jalatti fakkaata jechaadha. Yaaddoo ofirra dabarsuuf kan isin taphattu. Akkuma argitan kana gaa kun shamarreen kun madaamiin fooqarraa gad darbitee kan isin duute jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisuu fi nama eenyu ta'u jechuudha. Nuti mootummaan keenya nama seeraan deeme dhiisiiti nama seeraan ala deeme dhiisiiti nama seeraan deeme iyyuu kabajaa hin jiru kabajaa hin qabuu fi lammiin Filiippiinii dheengadda biyya Kuweet keessatti duute jette akka waan addunyaan bahee simateetti du'aa asiifatanii galfatan nuti garuu kabajaa hin qabnu biyyatti kabajaa hin qabdu biyya namaatti kabajaa hin qabdu nama seeraan deeme dhiisiiti nama seeraan ala deemetu kabajamuu qaba osoo mootummaa gaarii qabaatte. Garuu adaraa warreen shamarran arrabsitan kun xiqqoo si adaraa eenyu ta'a maaliif jennaan waan isin keessa jirtuu fi akkasiin itti jirtu rabbiin malee namni beeku hin jiru jechaadha. Cinqii isin keessa jirtu jechaadha. Waan hundumaa namni miidiyaa kanarratti ol ba'ee kolfee taphatee jennaan waan itti tolee fi waan gammachuu qabdu isin ittiin fakkaatin.
yeroo ofii dabarfachuu gubaa keessoosii rabbiin malee namni beekuuf hin jiru. Kanaaf wannaan waan baay'ee nama gaddisiisu ilaalaa jechuudha. Madaamiin fooqarra gad darbitee kan isiin duute kamiifuu rabbiin maatii isiitiin firootan si jajjabinaa kennuu fi warreen biyya namaa keessa jirtan akka of eeggannoo gootan adara hanga danda'ame tokkotti gara biyya keessanillee deebi'uu ta'ullee biyya abbaa sareen biyya abbaa keessanii isin nyaachuu wayya biyyeen biyya namaa isin nyaachuudha jechaadha. Kanaaf wannaan bakka jirtanutti rabbi isin eegu